Maqabbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyesuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa dubbii amantaadhaan boqonnaa torbaffaa icciitii qurbaanaa akkuma yaadattan egaa guyyaa darbee eegallee turreerra. Kutaa tokkoffaa barumsa kanaatiin kan ilaalle maal ture? Hiika icciitii qurbaanaa ilaalleerra. Icciitiin qurbaanaa kallattiidhaan gaafa hiikamu qurbaana jechuun jecha suristi kennaa jechuu akka ta'e baranneerra. Kennaan kun immoo kakuu moofaatti kan eegale waan ta'eedhaaf hiikkaan isaa kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa keessatti adda akka ta'e. Kakuu moofaa keessatti namoonni waaqayyoodhaaf kan dhiyeessan. Kakuu haaraa keessatti immoo kanarraa bifa haala ta'een waaqayyoo dhala namaadhaaf ofuma isaa kan kenne achirraa ka'uudhaan kan fudhataniidhaaf kan fudhachiisan jennee hiikuun keenya ni yaadatama. Kan fudhatan yoo jennu luboonni guyyaa sanaa sirna qulqulleessaa alatti taraan isaanii yookiin dabareen kan isaanii warreen ta'an sirna qulqulleessaa yeroo raawwatan jalqaba of isaanii qulqulluu fooniif ulfaataa dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyesuus Kiristoos ni fudhatu. Kana booda immoo gara alaatti baasuudhaan kiristaanota guyyaa sana fudhachuudhaaf dhufaniidhaaf immoo maal taasisu ni kennu jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan kan fudhataniidhaaf kan fudhachiisan jennee haala kanaatiin hiiknaa jenneerra. Ittaansine immoo hundeeffama isaa ture kan ilaalle kakuu moofaa keessatti Addaam cubbuu erga raawwatee booda namni yeroo cubbuu adda addaa hojjetu waaqayyo wajjirraan walitti araaramuudhaaf jecha kennaan waaqayyoodhaaf dhiyeessu akka ta'e ilaalleerra. Addaam mataan isaa dhiyeessee waaqayyo irraatu waadaa argateera guyyaa shanii walakkaatti dhufees feesa kan jedhu aarsaa Addaam dhiyeesse irraa kan ka'e waaqayyo waadaa kana kan galedha. Sanarraa ka'uudhaan abboonni baay'eenis yeroo adda addaatti aarsaa kana waaqayyoodhaaf yeroo dhiyeessan waaqayyo waadaa adda addaa isaaniif galeera kan akka Nooyi kan akka Abrahaam torbee darbee ilaalleerra. Kan kakuu haaraa immoo egaa kanarraati bifa haala ta'eenidha jalqabnee gidduutti kan dhiisne guyyaa har'aa achirraatu jalqabuudhaan itti fufnaachuudha. Waaqayyo abbaan keenya nu barsiisuun fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan hundeeffama icciitii qurbaanaa kakuu haaraa keessatti yeroo jennu galanni isaaf haa ta'uti gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ofuma isaatu kan inni hundeessedha. Qurbaanni kun immoo akka kan kakuu moofaa sanaa dhiiga bineeldotaarraa allaattiiwwanirraa yookiin immoo midhaan gosa adda addaarraa osoo hin taane kansaa kan ta'e qulqulluu kan ta'e dhiigaaf ulfaataaf foonsaaf dhiiga isaadha jechuudha. Kanaafidha gooftaan keenya foon koo nyaata isa dhugaati dhiigni koos immoo dhugaati isa dhugaadha jechuudhaan kan dubbate jechuudha. Egaan kakuu haaraatti gooftaan keenya sababa cubbuu addaamiidhaaf jedhee dhufee fannoo irratti yeroo fannifamuudhaan aarsaa kaffalu kan kakuu moofaarraa adda haala ta'eedhaan aarsaa kan dhiyeessu isuma mataasaa. Aarsaan kunis immoo isuma mataasaa ta'e dhiifama kan taasisu immoo isuma mataasaa aarsaan kan isaaf dhiyaatus immoo isumaaf jechuudha. Kana hundumaa bakka hundumaa ta'uudhaan gooftaan keenya aarsaa qulqulluudhaaf aarsaa isa dhugaa kan ta'e wanta hundumaa raawwachuu kan danda'u dirqama raawwachuu kan danda'u haala kanaatiin gooftaan keenya nuuf raawwateera jechuudha. Kanaafidha kitaabni qulqulluun
kan kadhatu kan isiniif kadhatu qaama biraa osoo hin taane akkasumas ergamoota osoo hin taane inni matuma isaatii dhufee isin fayyise malee jechuudhaan kitaabni qulqulluun nu dubbata. Hiikaa raajii Isaayyaas yoo ilaalle lakkoofsa boqonnaa 63 lakkoofsa 9 akkasumas ergaa gara Ibrootaa boqonnaa 7 lakkoofsa 26 kan barreeffame gooftaan keenya ofuma isaatii dhufee kan fayyisu malee aarsaa kana kan raawwate ofuma isaatiidhaatu malee qaama biraa ergamoota yookiin immoo abbootii kadhachuu danda'an isaaniif ergeetu akka hin taane hubachiisaa jechuudha. Egaan qurbaanni kakuu haaraa kun kan eegale gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaan fannoon isaa guyyaa tokko gaafaftu guyyaa 27 fannoo irratti osoo hin fannifamiin gaafa kamisaa galgaladha. Duuka boota isaatiin mana Laazaaritti walitti qabamutiin aarsaa horiitii erga nyaatanii booda battalumaan garaa isaanii keessaatu balleessuudhaan sana jechuudha. Aarsaa isa dhugaa kan ta'e dhiigaaf foonsaa isaaniif kenneera jechuudha. Maaliifidha kan garaa isaanii keessaa balleesse? Yeroo fooniif dhiiga gooftaa keenyaa fudhannu dursinee qaama keenya keessaa nyaatonni kanneen akkas kan foonii kun baduu akka isaan qaban asumarraan abbaa seeraa waan ta'eedhaaf inni seera kan hojjetu waan ta'eef seera asumaan barsiisaa jira jechuudha. Innaa ibistii dhiyaate kaasetu kadhannaa yaa abbaa keenya akkasumas immoo qiddaasee egzii sirna qulqulleessaa gooftaa keenya callisummaadhaan erga raawwatee booda dhiigaaf foonsaa bakka 13tti kutuudhaan kenneeraaf jechuudha. Inni kun immoo dhukkuboota fannoo 13 ibsuusaadha fakkeenyaan jechuudha. Kana boodas immoo xoofoo kaasee eebbisuudhaan cubbuu baay'olii hundumaa hambisuudhaaf kan dhangala'u dhiigni koo kakuu haaraan isa kanadha jechuudhaan waynii kaasee eebbisee jechuudha. Kallattimaan gara dhiiga isaatti jijjiiree isaaniif laateera jechuudha. Egaa kun jecha gooftaa keenyaadha. Wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 20 kan barreeffame jechuudha. Kun maalidha? Cubbuu baay'olii hambisuudhaaf kan dhangala'u dhiiga koo kan kakuu haaraati jechuudhaan haala kanaatiin ulfaataa dhiiga isaa akkasumas qulqulluu foonsaa guyyaa kana galgala eebbisee kana booda addunyaan hundumtuu ijoollee addaan kanneen ta'an sanaa booda kanneen dhufan hundumtuu nyaatanii dhuganii cubbuu isaanii akka ittiin qulqullaa'aniidhaaf gooftaan keenya haala kanaatiin hundeesseera kanarraa ka'uudhaan qulqulleettii mana kiristaanaa keenyaa yeroo hundumaa jechuudha. Sirna qulqulleessaa warreen seentanii beektu qulqulluudhaaf foon gooftaa keenyaa erga qopheessitee booda ijoollee mana kiristaanaa mucummaa sillaasee wayii argateen maal jetti? Kun ulfaataa dhiigaaf qulqulluu foon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa dhugaadha jechuudhaan yeroo hundumaa jechuudha ni qorrobsisti. Sirni qulqulleessaa geggeeffame jennaan yeroo hundumaa qurbaanii jiraachuudha. Kaayyoon inni guddaan sirna qulqulleessaa qiddaaseeyyuu icciitii kan raawwachuudha. Kanaaf gooftaan keenya akkuma inni waynii kaasuudhaan kun dhiiga koo cubbuu baay'eedhaaf kan dhangala'u dhiiga koo kan kakuu haaraati akkuma inni jedhe qulqulleettii mana kiristaanaa keessatti guyyaarraa eebbisuudhaan kun ulfaataa dhiigaaf qulqulluu foon gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos dhugaadha jechuudhaan ni qorrobsiste jechuudha. Kun akkamitti jijjiiramaa lubni ibistiidhaa fi waynii irratti yeroo sirni qulqulleessaa eegalu ahaduu ab ቅዱስ ahaduu ወልድ ቅዱስ ahaduu wiitu መንፈስ ቅዱስ tokkichi abbaan qulqulluudha tokkichi ilmis qulqulluudha tokkichi hafuurri qulqulluus immoo qulqulluudha jechuudhaan yeroo ibbisu ibistiidhaaf wayniin gara foon gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa dhugaatti isuma mataa isaadhaan jechuudha fuula qulqulluudhaan ni jijjiiramaa jechuudha. Jijjiiramee saboonni hundumtuu amma addunyaa dhufaatii lammaffaatti kun raawwatamaatuma kan jiraatudha jechuudha. Kun immoo kan ta'u akkamittidha? Kana kan taasisu isuma kan jijjiiru isuma waaqayyoodha. Kana raawwachuudhaaf garuu aangoo lubummaan ni barbaachisa. Aangoo lubummaadhaan luboonni seenanii yeroo hojjetan humna fuula qulqulluudhaan kadhannaa irratti jechuudha. Kallattimaan gara fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos jijjiiramaa jechuudha. Kun sammuu namaatiin olidha. Saayinsiitiin olidha. Dandeettii yaaduu namaatiin kun akkamittidha jedhamee kan hin yaadamne jechuudha. Kan hin yaadamne innumti mataa isaa gooftaan keenya maal taasiseera gara fuulduraatti kan ilaallu raawwatee kun dhiiga koodha kun foon koodha jedhe akkuma inni kenne haaluma kanaatiin jijjiiramaa jechuudha. Kanaafidha abbaan keenya qulqullichi Atinaatewos maal jedhe ammas qulqulluu qurbaatti ni amannaa kunis immoo qulqulluu fooniif ulfaataa dhiiga gooftaa keenya Iyyasuus Kiristoos isa dhugaadha
lubni osoo hin eebbisin dura hibistiidhaaf wayinii ture. Lubni yeroo eebbisu hafuura qulqulluudhaan waloome tawaahide jechuudha. Qulqulluu fooniif ulfaataa dhiiga ilma waaqayyootti jijjiirama jechuudhaan abbaan qulqulluun kun akkuma dubbate manni kiristaanaa keenya yeroo hundumaa kan isheen raawwattu kanadha jechuudha. Jalqaba wayiniidhaaf hibistii ture. Garuu kadhannaa luboonni taasisaniidhaaf humna hafuura qulqulluudhaan kallattiimaan gara fooniif dhiiga gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos isa dhugaatti jijjiirama jechuudha. Kanatti jijjiirama guyyaa irraa kan qabnu kanadha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kakuu haaraa keessatti jechaadha qulqulluun qurbaanni kun maalidha kan jedhu qabxiiwwan sadan tokko ilaallaa jechuudha. Walumaa galatti qabnee walumatti qabnee waa'ee qulqulluu qurbaanaa qabxiiwwan sadii ilaallu kan jalqabaa fooniif dhiiga Kiristoosidha isa dhugaa jechuudha. Qurbaana gaafa jennu fooniif dhiiga Kiristoos isa dhugaadhaan kun isa dhugaa jechuudha. Fakkeenyaan kan taasisnu miti. Kun kallattii maal iddoo kamitti argamaa jalqabuma kaasaa akka turre wangeela Maatiyoos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 hanga lakkoofsa 27 kan jiru haala kanaan dubbisnu. Maal jedha? Gooftaan keenya Yesuus buddeena ol kaasee eebbisee. Maal eebbise? Buddeena hibistii kaasee eebbisee. Kutees immoo duukaa boota isaadhaaf kennee fudhaa nyaadhaa. Kun foon kootii isaaniin jedhe. Kun maal kootii? Hibistii kuteechaan erga eebbisee booda kenneefi kun foon koodhaa. Kun kuteelaan fudhaa nyaadhaa. Kun foon kootii isaaniin jedhe. Xoofoos immoo kaasee galateeffatee kanarraa dhugaa. Maal kaasee galateeffatee xoofochuudha kanarraa dhugaa. Waa'ee cubbuu waa'ee dhiifamaa cubbuu baay'oodhaaf kan dhangala'u dhiigni kakuu haaraan isa kanadha jechuudhaan gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos haala kanaatiin dubbatee qulqulloota duukaa buusaadhaaf kan laate jechuudha. Haala kanaatiin dubbate. Kanaaf kun kallattii maan qurbaanni maala? Dhiigaa foon gooftaa keenya ta'uu nutti agarsiisa. Kan biraa gooftaan keenya dhuguma foonsaaf dhiiga isaa fi foonsaa addunyaa guutummaadhaaf warreen maqaa isaatti amanan cuubamaniidhaaf akka kennu dursee dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 51 hanga 56 mu dubbisnu haala kanaatiin barreeffameera. Maal jedha? Samiirraa kan bu'e nyaanni jireenyaa anadha. Samiirraa kan bu'e nyaanni jireenyaa anadha. Namni kamiyyuu buddeena kanarraa yoo nyaate bara baraaf ni jiraata. Buddeenni kunis immoo addunyaaf jireenya akka ta'uudhaaf kan hin kennu maal koodha? Foon koodha. Nyaanni kun jechuudha foon koodha. Yihuudoonnis immoo maddeen kana booda akkamitti kun baay'ee isaan tulfaate kana gaafa dhagaa akkamitti namni kun nama jedhu waan ta'eedhaaf galanni isaaf haa ta'uti. Gooftaa keenya nama jedhanii waan talaaltoniidhaaf akkamitti namichi kun kana akka nyaannuudhaa fi foonsaa akkamituuf kennuu danda'a jedhaniitu walii isaaniidhaan wal falmuudha kan isaanii galanii. Kana booda gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Dhugaan isiniin jedha. Foon ilma namaa yoo hin nyaanne dhiiga isaas immoo yoo hin dhugne mataa keessaniitu jireenya hin qabdan jechuudhaan jala mureetti. Namoonni kun dursaniitu gooftaan keenya nyaata eebbisee isaaniif baay'isee nyaachisennaan baay'ee jaallatan kana booda. Andee akkasitti nyaata kan nuuf laatoo ta'e immoo akkamitti sarraa adda baana jechuudhaan galaana ce'ee tureeyyuu kana booda barbaadaniitu bakka inni jirutti deeman. Kana booda barsiisaa yoomas dhuftee jechuudhaan gaafatan. Dhugaan isiniin jedhaa wanta nyaataniidhaaf malee isa dhugaa jecha koo barbaaddanii miti jechuudhaan dubbate. Kana booda nyaata kana abboonni keenya nyaataniiru. Abboonni keenya ni nyaatan ni du'an jechuudhaan deebisanii. Kana booda akkas miti ani kan isiniif kennu nyaanni jireenyaan anadha malee anarraa kan isiniif eebbisu kan fooniin barbaadina jechuusaati. Kana booda kana gaafanitti dubbatu akkamitti kana nuuf kennuu danda'a jedhanii. Inni kan xumuraa maal jedhee dhugaan isiniin jedha. Foon ilma namaa kana kan hin nyaanne ilma namaa jechuun isuma mataasaadha. Mataasaatiin egaa ni beekna ilma namaa jechuudhaan kaasa. Yoo hin nyaanne dhiiga isaas immoo yoo hin dhugne mataa keessan jireenya hin qabdan jechuudhaan dubbate. Kana booda baay'ee waliin dhiisan duubatti deebi'anii duuka boonna faninnaan isinis deemuu barbaaddu jechuudhaan dubbate. Si dhiisnee nyaata jireenyaa dhiisnee iddoo kamitti deemna jechuudhaan immoo deebisanii fi gooftaan keenya asitti kan agarsiise maalidha? Kun yeroo sana namoota ta'uu ulfaatu malee kallattii maan garuu qurbaanni kan manni kiristaanaa keenya raawwattu fakkeenyaan kan ta'u osoo hin taane kallattii maan dhiiga isaadhaaf foon isaadha. Maaliif eenyuyyuu taanaan eenyuyyuu namni foon Kiristoos hin nyaatiin
namni dhiiga isaa hin dhugin isa wajjiraan tokkummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaa isaas immoo argachuun tasuma hin danda'u. Kanaaf qurbaanni kakuu haaraa dhiigaa foon Kiristoos isa dhugaadha. Caqasoon darmaachisan kun guutummaatti fooniif dhiigni gooftaa keenyaa kan raawwannu jechuudha. Kan Kiristoos ta'uusaa kan agarsiisan malee fakkeenyaan kan raawwatan kan ta'an kan agarsiisu miti jechuudha. Kanarraa namoonni tokko ta'uu garuu kan irraanfachuudhaan yaadannoodha malee isa dhugaa fooniif dhiiga Kiristoos miti jedhu. Kiristaanummaa kiristaanii isa dhugaadha harkaatiin kan inni yaadannee jiru. Kiristaana mataa ofii jedhanii osoo caqasoota armaanii kana dubbisanii kun fakkeenyadha yookiin yaadannoodha jedhanii kan yaadan waan ta'aniif yaadni kun soba ta'uu mi'a ilaallu. Jalqaba isaan kun maal kaasu? Yaada isaanii kanaadhaaf caqasaa wangeela Lukaas boqonnaa 22 lakkoofsa 19 kan barreeffame kaasu maal jedha? Buddeenas kaasee galateeffate. Kutees immoo isaaniif kenne waa'ee keessaniidhaaf kan kennamu foon koosa kanadha. Kanas immoo yaadannoo koodhaaf taasisaa kan jedhu kana. Kanas yaadannoo koodhaaf taasisaa kan jedhu kana qabachuudhaan dhiigni foon gooftaa keenyaa manni kiristaanaa guyyaarraa kan raawwattu fakkeenyaaf yookiin yaadachuudhaaf kan yeroo sanaa yaadachuudhaaf malee kan dhugaa miti. Akkamitti dhiigaa foon Kiristoos eessaa argannee nyaanna? Akkamitti nyaanna dhiiga isaa? Akkamitti dhugna dhiiga isaa jechuudhaan namoonni yaadan isa dhugaadha. Baay'ee nama dinqisiisa. Ni jiru. Garuu gooftaan keenya kana jechuunsaa kallattii maan gaafa laallu yaadannoo koodhaaf kana taasisaa jechuu osoo hin taane foon koodhaaf dhiiga koo yeroo fudhattan dhukkubbii koodhaaf gidiraa koo du'a koo akkasumas du'aa ka'uu koo ni yaadattu ni dubbattu dhugaa ni baatu jechuu isaati malee qurbaanni kun kan fakkeenyaati jechuu isaa miti. Akkas jechuu isaa miti. Maaliif akkas jennee kan qabannu yoo ta'e kana kitaaba yaadonni kun baay'ee wal faallessu jechuudha. Kun gooftaan keessa akkas hin jenne inni kan inni kallattiidhaan yeroo kennuuf maal jedhe kun dhiiga koodha fudhaa dhugaadhe wayini eebbisee jechuudha. Ribistis eebbisee kun dhiiga kun foon koodha fudhaa nyaadhaa jechuudhaan isaaniif kenne. Yeroo dhiiga isaa immoo kan caalu maal dubbateera? Cubbuu baay'oodhaaf kan dhangala'u waa'ee cubbuu baay'oodhaaf kan dhangala'u dhiigni koo kakuu haaraa isa kanadha jechuudhaan sirriitti dubbatee kenneef. Innaa kana jechuun immoo maal jechuu kan jedhu kunoo yaadannoodhaaf yeroo taasistan yeroo dhugdaniidhaaf nyaattan kana du'uu koo dhukkubbii koo du'aa ka'uu koo ol ba'uu koo ni yaadattu jechuu isaati. Kanaafidha yeroo sirna qulqulleessaa dhageessaniitu beektu yoo ta'e zeemaadhaan kan jedhamu ni jira. Ni zennu mooteeke egzi'oo watinsaayekee qiddiste na'amme nirgateeke wadaagime matsaatikee jedheetu kan tuufachuudha. Zeemaatiin gaggeeffama. Maaloo du'uu kee qulqulleettii kan taate du'aa ka'umsa keessa ni dubbanna. Ol ba'umsa kee lammaffaa deebitee dhufu keessa immoo ni amanna ni galateeffanna. Yaa gooftaa keenya si kadhanna jechuudhaan yeroo hundumaa sirna qulqulleessaa irratti kun zeemaadhaan ni geessifama. Kanaafidha kanarraa ka'uudhaan ni yaadanna yeroo nyaannu du'a keessa qulqulleettii kan taate du'aa ka'uu keessa ol ba'uu keessa dhukkubbii keessa ni amannaa ni yaadannaa si galateeffannachuudhaan manni kiristaanaa keenya haala kanaatiin ibsite jechuudha. Dhuguma wanti kun yaadannoodhaaf akka hin taane kitaaboleen qulqullaa'oon caqqasni bakka baay'eetti ibsanii ni arganna. Ergaa qulqulluu Phaawulos keessaa tokko haa ilaallu. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 11 lakkoofsa 24 hanga 26 kan jiru qulqulluun Phaawulos jecha gooftaa keenyaa barreesseera. Maal jedha? Gooftaan keenya Yesuus halkan dabarfamee kenname sanatti buddeena kaasee galateeffate. Kutees immoo fudhaa nyaadhaa. Kun waa'ee keessaniidhaaf kan ta'u foon koodha. Kun maalidha? Kun foon koodha. Kana yaadannoo koodhaaf taasisaa jedhe. Akkasumas immoo irbaata booda xoofoo kaasee xoofoon kun dhiiga koon kan ta'u kan kakuu haaraadha. Yeroo dhugdan hundumaatti kana yaadannoo koodhaaf taasisaa jechuudhaan itti fufee kan jedhu kana dhaggeeffadhaa. Buddeena kana yeroo nyaattan hunduma xoofoo kanas yeroo dhugdan hunda gooftaan hanga dhufutti du'a isaa ni dubbattu waan ta'eedhaaf jechuudhaan kana ni dubbattu waan ta'eedhaaf jedheetu yaadannoon sun yeroo kana taasistan waa'ee du'a isaaf waa'ee du'aa ka'uusaa waa'ee deebi'ee dhufuusaa kana ni dubbattu waan ta'eedhaaf jechuudhaan jala muree immoo qulqulluun Phaawulos dhuguma wanti kun yaadannoo taasisnu sun yaadannoo du'a isaa dhukkubbii isaa du'aa ka'uusaadhaaf deebi'ee dhufuusaa ol ba'uusaa kana ni yaadattu kan jedhudha malee
sana ibsuudhaaf akka hin taane kitaaboleen nutti mochuudha. Jalqabas immoo kan ilaalle wangeela Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 26 gooftaan keenya jala mureetu kun dhiiga koo kun foon koo jechuudhaan kenneera jechuudha. Kanaaf guyyaadhaa manni keenya kan raawwattuudhaaf qurbaanni kakuu haaraa fakkeenyaan kan taasifamu osoo hin taane kallattiimaan isa dhugaa kan ta'e dhiigaaf foon Kiristoos ta'uusaa asirratti sirriitti kitaabni qulqulluun nu hubachiisa jechuudha. Har'aa fi kan baranne asumarratti nu haa ga'u. Kanaafuu qabxii lammaffaa eegaluudhaan kutaa taanutti qabannee kan deemnu kan ta'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Nutis kan baranne laphee keenya keessaa nuuf haa bulchu. Kutaa taanuun hanga deemnutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.